akka managaa sinin jedha kabajamtoota hordoftoota Oromoo Samsung irratti nu hordoftan jechuudha. Egaan hordoftoota keenya har'a kan isin agarsiisu waa'ee Facebook profileeti jechuudha. Akkuma beekamu Facebook profile irratti suuraa saayiziin isaa baay'ee dheeraa ta'e yogguu Facebook irratti profile irra goono irraa kutama yookaan crop ta'a jechuudha. Har'a kan isin agarsiisu akkamitti suuraa fedheyyuu yoo ta'e osoo crop hin taane yookaan irraa hin muramne guutuu isaadha Facebook irratti profile irra godhachuu akka dandeessan isin agarsiisa jechuudha. Mee jalqaba rakkoo isaa Facebook keessatti walumaan yaa ilaallu. Egaa Facebook keenya jala seenne booda asirratti fakkeenya profile keenya irra tuqne yogguu profile jijjiirachuu barbaanne jechuudha. Suuraa barbaannu san irratti yogguu filanne suuraan suni baay'ee guddaa yoo ta'e haala kanaan nuuf fida jechuudha. Amma suuraan Dr. Abiyyi kun gama olii kanaan harki isaa nagaan mul'ata ture irraa mureeti jira jechuudha. Kana beekuudhaaf as gadi irratti edit kan jedhu ni jira. Isa irratti yogguu tuqne haala kanaan gama oliitii fi gama gadiirra suuraan murame nutti mul'ata jechuudha. Amma asirratti Facebookin bakka isiniif ta'u filadhaa jedhaati jira. San booda oguu bakka barbaannu filannee dan kan jedhu kana tuqne automaatikii crop taheeti bakki nuti filanne kun profile irra taha. Kan olii fi gadiirra jiru ammoo citeeti bada jechuudha. Kan biraadha fakkeenyaaf suuraa biraa yoo laalle haala kanaan suuraa kana yoo filanne ammallee suuraan kun bitaa fi mirgarraa wanni irraa citee ni jira jechuudha. Kana beekuuf edit kan jedhu kana irratti yogguu tuqne haala kanaan bitaa fi mirgarra yogguu oofnu wanni irraa citee nutti mul'ata jechuudha. Kanallee bakka barbaannu san yogguu filannee dan kan jedhu kana tuqne bakka nuti filanne kanatu profile nuuf tahe gamaa fi gamni citee irraa bada jechuudha. Egaa kun rakkoo Facebook appiti jechuudha. Yogguu Facebook appii keessatti suuraa profile irra godhannu haala kanaan irraa mureeti kan saayizii isaaf ta'u filate profile irra nuuf godha jechuudha. Egaan hordoftoota keenya suuraa barbaadan osoo irraa hin murre yookaan crop hin goone guutuutti profile irra godhachuudhaaf kan isin barbaachisu browserii fayyadamu jechuudha. Facebook appii keessatti osoo hin taane browserii bira fayyadamuudha. Fakkeenyaaf Google Chrome fayyadamuu dandeessu, Internet Explorer fayyadamuu dandeessu, akkasuma UC browser fayyadamuu dandeessu jechuudha. Warri Opera fayyadamtanis ammoo ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kan isin agarsiisu Google Chrome keessatti jechuudha. Google Chrome bananna jechuudha. Achi booda bakka search godhamu kanatti mbasic.facebook.com jenne haala kanaan barreessina jechuudha. Sambooda search goona jechuudha. Asirratti garuu wanti isinitti himu warroonni Opera fayyadamtan m.facebook.com jettanii yoo search gootan ni dandeessu jechuudha. Warroonni kanneen akka Chrome fayyadamtan ammoo mbasic.facebook.com yoo jettan kanatu taha jechuudha. Sambooda search gootu itti aansuudhaan email fi password Facebook keessanii isin gaafata waan ta'eef asirratti email fi password keessan itti guuttu jechuudha. Egaa email fi password keessan itti guuttanii booda login kan jedhu tuqtu. Egaan hordoftoota keenya achi booda Facebook keenya nuuf bana jechuudha. Asirratti profile kan jettu ni jirti waan ta'eef isii irratti tuqna. Itti aansuudhaan Facebook profile keenya jala nu galcha jechuudha. As gadi irratti edit profile picture kan jedhu ni jira. Isa irratti ni tuqna. Itti aansuudhaan choose file kan jedhu kana tuqna. Achi booda documents kan jedhu kana tuqna. Egaa achi booda suuraalee mobaayila keenya irraa qabnu haala kanaan nuuf baasa jechuudha. Yookaan immoo sararuma sadeen tana tuqne as gadirra deemne gaalaarii kan jedhu kana irratti yoo tuqne kallattiidhaan gaalaarii keenya keessa nu galcha waan ta'eef
suuraa barbaadesan ni filanna jechuudha. Suuraa barbaadesan tuqneeti yogguu suuraa irratti tuqne haala kanaan asitti nuuf fida jechuudha. Itti aansuudhaan jalarratti upload kan jedhu ni jira. Upload kan jettu tara tuquu qofa jechuudha. Egaa isii tuqtanii booda suuraan amma isin profileidha filattan kun osoo irraa hin citne yookaan crop hin taane guutuutti profile irra isiniif tahaa jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook appii keenya keessa seennee profile keenya jala dhaqne haala kanaan guutuutti osoo irraa hin cinne profile nuuf tahee jira jechuudha. Karaa kanaan fayyadamne immoo suuraa san guutuutti profile irra godhachuu dandeenya jechuudha. Egaan hordoftoota Oromoo Samsung barnoonni keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Akka irraa fayyadamtanis abdiin qaba. Video tana like godhaadha, share godhaa, akkasuma channel Oromoo Samsung jedhu kana subscribe godhaa, mallattoo bell icon yookaan immoo sagaleessituu tanallee banaadha. San booda videoon nuti yeroon upload goonu kallattiidhaan isin bira gahaa jechuudha. Waan nu hordoftaniif galatoomaan isiniin jedha. Nagayaan tura.